irraa kan ammoo barnoota afaan Oromoo keessa kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru qubee dubbachiiftuu ootiin jechoota ijaaruu kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Akkasuma namoonni maatii urjii tuubiin taane barnoota torbanitti haala gaariidhaan isiniif gadhiifamu argachuudhaaf sabiskiraayib, follow, shares gochuudhaan maatii urjii tuubii ta'a isiniin jedha. Akkasuma namoonni biyya keessaa biyya alaa teessanii barnoota afaan Oromoo akka gaariitti barreessuu, dubbisuu namoonni barbaadan, namoonni barachuu barbaadan karaa waatsaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii namoonni barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii kanarratti argamu kanaan nuuf bilbiltanii barnoota gaariitti akkasiin barattan gamanumaan isin affeerra. Kanaaf jechoota armaan gadii waliin haa dubbisnu. Qubee O kanaan maal ijaarraa? Jechoota ijaarraa. Kanaan jechoota ijaarraa. Oon kunoo asitti qubee dubbifamaa tokko biratti maxxantee jirti. Oon kun lama taatee jirti jechuudha. Oon kun lama taatee jirti. Boo jedhama kun gaafa dubbisamu dheerata. Ni dheerata boo jedhama. Kun immoo coo jedhama. Kun immoo doo jedhama. Kun maal agarsiisa yoo jettanii dheerachuu sagalee agarsiisa jechuudha. Dheerachuu sagalee qubee dubbachiistu ootiin agarsiisa jechuudha. Kanaafi boo kana yoo sagalee kanaan jecha yoo ijaarru boonaa jedha. Boonaa. Lammaffaa irratti immoo booruu, booruu. Coo kanaan gaafa ijaarru coomaa, coomaa. Cooree, cooree. Doo kanaan gaafa ijaarru doonii, doonii. Doofaa, doofaa. Qooraa, qooraa. Doomaa, doomaa. Kootii, kootii. Kooluu, kooluu. Jooraa, jooraa. Jooruu, jooruu. Mootii, mootii. Mooraa, mooraa. Qootii, qootii. Xoofoo, xoofoo. Goobuu, goobuu. Jookii, jookii. Egaa hordoftoota keenya hanga torban mata duree haaraatiin wal arginutti nagaan nuuf tura.